wanni jiru akka seera Itoophiyaatti Dr. Asli odeeffannoo qabduun haati manaatiif abbaan manaa yoo wal dhabde qabeenyi jiru maal ta'a? Adda qoodama. Adda qoodama. Saniifuu qabeenya hagammaa hawaasni musliimaa walitti qabe kana haati manaa addaan qooduu mala waan jedhuuni namticha mallatte suni akkuma Ashraf Hakimin taphataan kubbaa miilaa biyya kamii akka ta'e hin beeku yeroo dubbise ture. Maqaa haadhaatti galabbatee haati manaa dhuftee gaafannaan yellem jedhaniin sanitti. Kana jenna akkasii jennaan qabeenyi jiru hundi fuudhee mucaar amma amallaxame kanatti galabbatamee jira. Qabeenyi Miliyoonni kudha ja'a. Yaa Rabbi kiyyaa nuti qabaa faadhee bintiin saamina gubadha. Qabeenyi guutuu sabasabamee walitti qabamee masjiida irraa gara charchiitti muuf godhame. Hattaan mannummaa miidhaginaa sunillee guutumaan guututti maali jennaan mucaan gaafa addaan bahuun mirkanaa'e qabeenya walakkatti qoodama waan ta'eef amli tolo bal jennaan marhaabaa yaa zingiti bal yoo masarraa afsamee akkasitti gurbaan simbeeku nan beeytu jedhee akkasitti fuudhee deemee faaxeen binti Islaam haarawatti kaatee ammallee akkaawuntii biraa banuu deemti. Kanaaf already wanni dabre sun dabre amma natti fakkaata ganaa sun amma kun icciitidha namtu kulleen dhageenyi agarre waa dhimma kana laasan. Taa'e heydara kana taanan taa'e. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wanni hundi maqaa isaa geeddaramedha. Jabaadhaa dalagadhaa kaafaate binti Islaam birrii guurtani. Saniifi wanni jiru akkas amma abdiin raggaasaadhaa anaafin illee baay'ee waliin caallu karkarroomaaf booyyee wal qixa jechuu kiyya. Sanyuu fi maksanyuu jechuu. Saniifi wanni jeemu sanii diraamaan dheeraadha gaafan jedhu namni dhugaatti hin fakkaatu taphatamaa jira jechuudha. Hai keessattuu shamarran keenya ka Harargee ka Arsii ka Jimmaa kun waa si amanaa akkasii arrabsa barjara kanaa shiishinii hororate xiqqashatuuwwan bayyanuusa qabdi bira. Rakkoon irratti ulamuu dhufte kun isaa dhufte beektaa heedariin baana. Rakkoo yeroo inni jalqaba viidiyoo kaasisan sanuma malee takka bakka biraan qabu godha. Saniifi amma sila rabbiin laaffisee amma dubbiin walitti bukaa'u jirti walakka kanatti ammoo wal seeneera lolli wal seenee anamma sodaan kiyya guddaan maali wallaahi mucama kana ufumaa isaati rakkoo wahiirra geessee maqaa kennatti akka hin baxaabbatne sodaan kiyya guddaan. Birrii tana kophaan bifatuumu. Already qabeenyi guutumaan guutu abbaan barbaade as bahee lakin kiyya danaa jedhu barbaade dhufeetin. Gaafa qabeenyi guutuun kararraa goruu gaafa isa kophaatti dhisee biraa fiigu wanni kun waan biraa fakkaataa jechuudha. Viidiyoo amma waraabeet mucaan kun yoo waa ta'e nama lama wal bira hin duunu yoo mucaan kun waa ta'e Haayidarii fi warra garee shaadaan waan kana raawwate viidiyoo waraabee poosti godheera yoo dhageessan hin beekan. Ufumaa kuchisiisuu adinnaare. Shakkiin kiyya guddaan kana. Laa waliin ajjeetu ijoollee wal jaalatti ijoollee ajaa'iba dhalchee raggaatan. No wajji jiranii waan akkasii hin godha wajji jiranii. Wajji jiranii isaan dalagarra jiranii maal akkamitti waan akkasii godha. San godhuu baannaan mallaqa barbaachisaa ta'een dabalaaf an maqaan keenya badurra. Wallaahi billaahi tallaahi. Kanan godhan taanaan. No ani dhuguma dubbachuuf yoo ta'e ani maal godhaa miskiinan keenya kana ofitti aarsaa jarru ofiinuu deemti waan jedhu malee amma sagalee ummata gowwaa kana irraa nyaanne xiqqoo shaqaqqalanneetiin haga miliyoona 30-50 takka yoo guurreetiin deemnaa sagalee jedhu qaba nama sagalee abdii raggaasaa. Awwaa wayii qaba jennaan hin qaba already. No doctor post nu godhu. Mana baabaatti. Naa post takka sagalee nama post goreen beeku abbaan fedhe naa amanu kan amanu jedhe mataa naa dhaabbatu haallo. Mucaan kun gadi baheeti laayivii irratti mana baabaatti uummanni musliimaa nan gaafatu jedhe dhufee mana yaalatti tokko jedhe makiinaa naan kireessan uummanni musliimaa mana kiraallee qabdiin irra musliimaatiin yaani makiina ta musliimaatiin yaani ta'in dhoof nama musliimaa natti kireessu irraan fudhadhu nama biraarraa fudhadhaa jedhanii yoo rubitus yeroo kireeffadhus na shawwate yeroo baay'ee uummanni musliimaa jedhee ifaan ifatti maati kiristaana musliimaa miti ka mana yaalatti irraan deemaa turte amma kaa amantii biraa qabdaa kophatti
faayilii galabaxamee mire amma faayiliin ta duraatiif amma garagaraa beeku. Amma koreeyyuu hin beeku kaleessa dhageenyaati. ati Ana charge Haydariin faa hin godhatu beeku jedhee bara. ma akkati takka man sigana ati qoy ati ma takka man akkati completely ma sigana ati kontraatan dalagaa turte Wallahi wabillahi akkumaaf bitan amana dalagaa turte bitatisa. Ani Sacuudii wallahi magaalaa Riyaadii dhaabadhe uummanni keenya miiliina 8 guureera galatooma yoo mallaqa barbaachisu dabalataa yoo jiraate isinit deebinaa. Yookaan ammoo galatooma jedhee faayilii cufeennaan bakki itti wal dhabne bakka sanarraa mitiyyuu. Ciida booda. Oy ati Haydar. Aga hiriyoota ijoollee kanaa turtanitti gaafa Suudii deemtanii warri Suudii kunoo birrii walitti hin qabne meeqa guurta? Abaazari lafaa ka'ee gaafa tokko bakka ambaasaaddar Muktaar Kadir jiranitti akka tasaa gara waltajjiin affeeranii mallaqa wayii osoo. Namni waan mana kanaa hin waraabbata ragaaf ta'a bar wal jala raasayina. Nama kuma kudha tokko isin laalaara. Waan bajaajii takka nu harkaa balleete maa jedhira. Waan bajaajii takkaan bitu. I think birri guddaan itti fakkaatu kuma 2-3 itti fakkaata. 4 hin caalu. Riyaala. Riyaala Riyaalli kumni sadi koobar makiinaa bita. Amma maaliif beeku obboleessa kee miskiina rabbiitti herreega dhaheen beeku. Ayye. Barsiisa eenyuun abdataadha dubbadha. Barsiisaan bira hin jiru. Asli akkam jirtan? Nagaa fayya. Hundi keessan naguma? Fayya. Asumaan dura maatiin nagaa si gaafatan jaartiin tiyya nagaa isiin jettee yaa Asli. Tinaaminaan jette. Maatii kee hundaan na beekaa? Maal si laalu sirriitti baay'ee si kabaju. Eshi. Hayyee. Waa takkan jechuu barbaade kanaafan seenee sitti ergadhe Asli. Ayye. Tokkoffaa barnoota guddaa baranna galaan namni dogoggora irraa barata. Ijoolleen baay'uma jarjaran warri yenna tolo beet girgiddaa san badeet jette warri kaaba. Muddamuun kun waa baay'ee fida. Baay'uma itti muddan yeroo gara amantaa islaamummaatti dhufaniis waan takka uummanni islaamaa kiristaana salphisan. Sitti nima waan jarri godhan. Amma ati Yesuus Kiristoos jedhee nama waraabuutti gahan kun salphina. Maaliif keessatti dhalatanii keessatti guddatanii islaama wajjiniin guddadhee jiraadhe isaan akka godhan san ani mucaa jimmatti dhalatee guddatee argeen beeku sittan himu. Lammaffaa har'a kun argaa jirra waan yaaddisuun jechaa jiru. Keessaa baheetiin jira nagaatti jedhe yoo rabbii jedhee dhufe chaalenjiin kamuu haa dhufu rabbii isaatti hafa sittan himu. Yoo rabbii jedhee dhufee jiraate wanni kamuu haa dhufu. Deeme ammanuma. Kanaafuu isin baay'ee galatoomii difeensi atamma goote kanatu eeggadasiin jedheen taa'ee ilaalaa ture hundumaa. Can jedhee ilaalaa ture. Si bira seeruu hin dandeenye. Dhuguma rabbiitii ati nan beeka dhiirri akkasii kun nu barbaachisa bakkuma hundumattuu. Yeroo baay'ee achi si qabnee achi si qabna. Galatoomii waan gootee fi dhumni isaa akkanatti bareedee dhumee jira. Sagaleen kiyyeen jiraami? Mucaata hiriyaa kiyyaa tokko na dabalee kalee gargara ijoollee kiristaanaatti ati qulqulluu dhagarri sitti qabamanii hin jiru nan jedhe duraan sitti aaraa ture. Baguma hafuura ta'in yeroo baay'ee dubbadhu. Akkasii egaa nama kana booda dhufuufis ilaa dura ulfi dura miciree ta'a. San booda guddatee ji'a 9 booda dhalata ulfi sittin hima. Abdiin islaamummaa keessatti ammoo dhalate osuma daaddee deemuu barsiisuu jalqabe osoo miira hin dhaabbatin. Ani gaddeetiin jira sodaadheen tures dhumni isaa akkana ta'a jedheen yaaddaa ture kan yaaddu hinuma ta'e. Kana booda soo ta'ee eenyumtuu amantaa isaa jijjiiratee yeroo jiraatu gattaa'ee jilbiinfatee guddaa jalaa barateet hojii isaa jalqaba. Akkasitti hin beekan. Dura wanni bade immoo dhumni isaa akkana ta'a. Hammayyuu immoo lubbuu ofii bakka du'aa gahee madaa kana baatee fookasiin birra jiru kun gaarii miti. Maali of baraaruun hin jira barra dura waa'ee qarshii osoo hin taane. Falmii hamma kana gaggeessuun gaarii miti. Ani sachisa murteessaa rabbi isaa haa fayyisu kan qalbiis kan qaamaas garuu waan nama hundaafuu barnoota ta'a. Ani galatoomii isin jechuun dhufe uummata amantaa islaamummaa keessa. Nama keessan hin arrabsinaa. Tokkoffaa Haydar Abdii bilisummaa irraa gabbu'aa wanni Haydar Abdii bilisummaa godhe hin jiru. Wallaahi mucaan akka kalee gurraacha'ee eebate wanni garaana nyaate asii kiyya.
Akka kalee gurraacha akkana taa'u abbo. Maal abbo birrii wayii walitti farramtanii? Wallahi dhiisa Haydari hin arrabsina. Bakka maratti Haydari hin arrabsan. Facebook irratti, TikTok irratti dhiisa Haydar irraa gabbu'a. Waa takka hin balleessine Haydar. ምንም ጥፋተኛ አይደለም። wallahi dhuguma sitti hima dhiisa hin arrabsina. Asli yoo arrabsan rakkoo hin qabu ችግር የለም. Asli dhugaa jirtu kalee isinii baase addunyaa marti ragaa. Nama sadii si arrabsaa haara asli. Nama Oromoo miliyoona 50 keessaa nama sadii si arrabsaa. Wallahi kanaafuu arraba namaa sidibii namaa dhiisi. Karaa natirra jirtu karaa sirriidha doktoraachiin qaxalibbat idibbat carrishaaloo Oromoon tokko fitadhee jira. Abdusalam irra tegasir. Jira dhaggeeffataan jira doktor. Ala jirta. Master Hamza. Namni biraa dubbatu nuti dhaggeeffannaa. Yee kallattumaan na yaamte. Carramatta tasira gele beekaman siyami. Koi. Habibi. Amo. Anafati hiriyat. Wajinyan. Wajid uwini. Ani wayyaa de gele Wanti abduse waamu barbare akku dhuunfatitti. An isma dhugaa rabbii nama hinaafu moo waan an jedhe soba moo poostii keessan argee qinee maal nuti uurayse kunoo sheekkotiin teessan bakka dhufte deebite maanu. Hamza video bay. Odo deebin deebisne video bay Hamza. Video bay. Oi duratti. Mi'uu qabadhaa. Hamza video bay deebis. Hamza video bay. Oi mi'uu qabadhaa. Hamza video Mi'uu bay. qoradhaa kamana rabbashina. Yeroo ati jalqaba gaffidee galmee akkanaa jira jetteen qabee waan qabee namichi jee adda niin beekaa mire. Niin beekaa alammallee waan fayyadame irratti akka qoosaa fayyadame malee qiimiin si dha'uu waan akka ati naaftuu akkasitti illee dubbanne barreeffama kiyya sirri laaltee atu dhuftee itti Laale maaliif amma akkana siin jedhe beektaa? Yaa. Waan kanatu waan sensitiividha amma qimamii mana madaam kana gowwoomaa jira Hamza si galeemi. Imamiin mana maadaam bakki Inni amma waan ati poostii faallaa goote kana faaxen waan damooza baatii 4-5 liqeeffattee namichaa ergaa jirti. Jarri waliin guuratee taraara obboleessa kiyya. Ani haabatu wallahi. Takkafaa viidiyoo isii ergaa argeessaa kana jirti. Kalee rabbi yaa nama kalee kiyyan irraa bitu doonaree bitakkitti tana qaba. Waan akkana wallaaltota kanneen lubbuu jalaa baraaru anka qabsaa jiru malee. Ani miskiinuma suuqajaa 40 mana keessan jala oolu kana osoo hinaaffaa taate isinitti oseenee rabbi jedha bishaan naamusa isiniin jedha. So amma yaaduma waliigalaa amma maaltu itti dhagaamere No Hamzaan jedhe har'a jedhee Oromoon deema jedhaa jirti addisuun. Dhiisi Hamzaan salphachiisini Hamzaan gabayama barbaada. Dhiise. Karaa eeggadhu dinis irra bashini. Idris qoya kaanii dubbadha qoya kaa. Haa dubbatu. An ammaan sana hangaree fuutuu raggadhaa ture viidiyoo takkaan feesbuuk irratti isuma dhugaa akkaataan tahamaa jiru hedduu badaadha. Ammas dhaamsi an qabu asiin nama 9,000 ka jiru kanarratti warri sadaqaan isini buutu gizee hunda an amma akka mataa kiyyaa halkan rabbii masgiidaafiin ta'aa bulaa nama dhukkubee wayoggaa fidan ta'aatiin bula rabbina shaayida takkaasumuni haga argatan dhageen beeku. Namni gizee waa walitti corate achumaan bada deebi'ee nutti himu yeroo baay'ee. Wanni kun illee nurraa hafu qaba hoggaa sumunii corattan hawaasa kiyya galatooma bakka tana geenye isiniin as geenye jaa galata galcha dilli asirra taa'u kun hawaasa kanaan jiraataa jira namni hawaasa kanaatu if dhiisee nama mataa wal qabaa jira hawaasa kanaaf namni galatan deebisu dhugaa jiru kanaafu dogongora guddaadha baga likkii galchitee siin jaan big respect. Aye, Idris dubbadhu. والله لا 0-0 جرى دكتور أسلي 0-0 يالتنكا هارا برو يجون أم أبل سنوري فايلة جرى خناج ولا فكر ديمنا ديمانين هاي ونجي